Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtan geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni akkasumas amantoonni nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjiniin jireenyi akkamii? Foonitti hafuuratti maal keessa jirtu? Waaqayyo inni naga qabeessi nagaa guutuu akka isiniif kennu abdii guddaan qaba. Ana obboleessi keessaniif tajaajilaan keessan sagalee Waaqayyoo kan isin barsiisaa jiru eebbaa barraa. Nagaa kootii Waaqayyoof kabajni galanni ulfinni haa ta'u. Waaqayyoo gaarummaa isaatiin anas ta'ee mana koos waldaa koo Sharafarraa Misilaalee Amboo maqaan ishee Misilaalee Amboo waldaa ishee onlaayinii irra jirtu Maraanaataa Yesuusiin Waaqayyoo eegee geggeesseera. Akkasumas boloota walii wajjiniin hojjennu tokkummaa kana waliin geggeessinu koree boordiif koree hojii raawwachiiftus nagaadha. Inni nagaa hunda keenyaa ta'e Waaqayyo haa ulfaatu. Egaa Waaqayyo nu gargaaree barumsaa dhimma kiristiyaanummaa keessumaa immoo chaalenjiiwwan qormaatawwan waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanummaa mudachaa turanii fi bara keenya keessa immoo mudachaa jiran keessatti walii wajjiniin barachaas geenyeerra. Waaqayyo ayyaana isaa waan nu baay'iseef kutaawwan 17 darban keessatti hafuurri Waaqayyoo waan baay'ee nu leenjiseera. Har'aa kutaa 18ffaa itti fufiinsa kutaawwan 17 kan itti fufnee walii wajjin ilaaluudha jechuudha. Kutaa 17 keessatti bifa haaraadhaan bara amma keessa jiraannu kana keessa waldaa kiristiyaanaa maaliin qoramaa maaliin ilaalamaa jirti kan jedhu walii wajjiniin ilaaluu jalqabne. Achi keessaatii inni guddaan rakkoo waldaa kiristiyaanaa baraarraa kiristiyaanummaa baraarraa kan ta'e sochii hafuuraa gurguddoon jiraachuu akka ta'e walii wajjin ilaaluu jalqabne. Sochiin hafuuraa gaan ofii isaatiin jiraachuun qoramsa miti, garuu hordofiif qabaa yeroo dhabu yeroo badu qoramsa hamaa gufannaa waldaa kiristiyaanaa ta'e dhufuu danda'a jennee walii wajjin ilaalle. Sochii hafuuraa gurguddaa kana kan hoogganan namoonni dibata qaban namoonni sochiin hafuuraa isaan bira jiru kuni maaliif sodaa ta'e maaliif qoramsa ta'e isa jedhu jalqaba irratti ilaalleerra. Namoonni sochii hafuuraa hoogganan kun abbaa hafuuraa dhabuun isaanii rakkoodhaaf qoramsa isa taasisaa. Wanti isaan godhan hundumtuu sirriitti fakkaata. Wanti isaan hojjetan hundumtuu akkuma isaan murteessan itti fakkaata. Kun sirrii miti, kana sirreessi namni ittiin jedhu hin jiru. Nama hafuuraati, nama guddaadha jedhamanii waan ilaalamaniif dogoggora ciccimaa keessa galuu danda'u. Dinagdee sochoosuudhaan murtoo garaagaraa murteessuudhaan jennee turre. Akkasumas immoo goomsaadhaaf salphaatti saaxilamu. Sababiin isaa namoonni sochii hafuuraa kana dudduuba jiran baay'ee isaanii yoo hunda ta'uu baatellee namoota bilchina dubbii Waaqayyoodhaa hin qabne waan ta'aniif salphaatti goomsaa addunyaa hafuuraa keessa jiruuf saaxilamu jennee turre. Addunyaa hafuuraa kana keessatti immoo goomsaan karaa gurguddoo lamaan dhufuu danda'a jennee turre. Inni tokko abbichumti itti yaadee kan sobu yeroo ta'u, goomsaa inni kan biraan immoo namni raajii sana dubbachaa jiru, ergaa sana dubbachaa jiru akka sobaa jiru utuu hin beekiniin sobaa jennee walii wajjin ilaallee turre. Garuu ammas gadi fageenyaan kan ilaalle namni utuu hin beekiniin ergaa sobaa dubbatu kun goyoomsaan kun eessaa isatti dhufa, maaltu goomsa isa jedhuuf jalqaba irratti walii wajjin ilaallee kan dhaabbanne seexana biraa isatti ergama. Seexanatu ergamoota ifaa fakkaatee tajaajilaa sana goyoomsaa jennee turre. Har'a immoo isatti aanu ilaalla. Gooftaa isa jiraataa walii wajjin kadhannee humnee walii wajjin baranna. Qulqulluu mootii bara baraa hafuurri kee inni gaariin nu geggeessaa jira. Warri hafuurri kee qulqulluun geggeessu gufatanii dogoggoranii karaatti nafani. Sababiin isaa hafuurichi gara dhugaa hundumaatti nama geessa. Kanaaf nutti dadhabdee nu gargaaraa nu barsiifachaa nu leenjisaa waan jirtuuf
Maqaan kee maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan ulfinaan hajajamu. Amma irraatti kan nu geggeesse sidhaa. Geggeessaa kee keessatti mudaa tokko yoo nu argine bakki itti garaa nu nyaatu illee hin jiru. Yeroo hundumaa Waaqa keenya mootii keenya geggeessaa keenya ta'uu keetti hin boonna hin gammannaa. Bara baraan ulfaadhu yaa Waaqayyo. Bara baraan ulfaadhu yaa Abbaa. Teessoo keessa dinqisiisaa irratti ol jedhi yaa mootii. Ameen, galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqa hundaan olii geggeessaa bara baraa. Ammas si kadhanna. Nuni namoonni fuula kee dura dhaabbannee dhugaa kee barachaa jirru kun hirrina garaagaraa, mudoo garaagaraa, cubbuu addaa garaa qabna. Waa tokko garuu hin amannaa. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaattiin qulqulleessaa jedhamee waan barreeffamee jiruuf dubbiin kee immoo dhugaa waan ta'eef eenyumaan birayyuu sababii cubbuu keenyaaf garri nu ilaallu hin jiru. Kanaaf yaa Waaqayyo araara hunda keenyaaf godhi. Wanti nu ittiin of jajjabeessinu sababni biraan hin jiru. Araarri si duwwaa biraa argama. Eddumati nu fayyiftee nu haarestee nu qulleessitee mootummaa itti nu dabalte. Jireenya ijoolleen Waaqayyo warri fayyan jiraatan jiraachuu dadhabuudhaan yaada kee keessaa mucucaannee sabaanee hundumaaf araara nuu godhe. Waaqayyo ati barsiisaa dhugaadha. Ati gargaaraa dhugaadha. Ati geggeessaa amanamaadha. Kottuu nu geggeessi. Waaqa banamaa nuuf kenni. Yaada kee yaada Waaqayyoo nutti dubbadhu. Sagalee kee sagalee Waaqayyoo dhowwaa malee nu biraan gahi. Garaan keenya mo'amee yaadni keenya bitamee siif akka dhaga'u, siif akka amanamu, siif ameen akka jedhuuf maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin guddisii nu gargaara. Gargaarsa keessa jabaa, tika keessa jabaa, hooggansa keessa guddaa barbaanna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ati nu hooggani, ati nu geggeessi, ati nu leenjisi, ati nu barsiisi. Seexana boficha bara durii sana, diiyaabiloos hammeessituu obbolootaa sana maqaa Gooftaa Yesuusiin ittiin morminaa. Raawwatee jireenya keenyarraa, nagaa keenyarraa, mul'ata keenyarraa, tajaajila keenyarraa kan lafa dha'e haa ta'u. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin kan lafa dha'e haa ta'u. Akkaataa itti fufee jiraachuu nu wajjiniin deemuu hin dandeenyetti rukuttaa jabaadhaan rukutamee lafa haa dha'u. Waaqayyo nu wajjiniin jiraachuu kee irree keetiin mul'isi. Yaada kee yaada Waaqayyoo nutti waakkatiin sirraa barannaa ati nu barsiisi. Nu gadi jennaa ati ol jedhi. Nu hin dhokannaa ati mul'adhu. Ati bara baraan beekami yaa oolaa Waaqayyo. Kana hundaa waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Maqaa Yesuus mooticha keenyaan Waaqa keenyaatiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa akkuma amma seensa irratti dubbachuuf yaale tajaajilaan ergaa Waaqayyoo harkaa fuudhee dubbatu raajiin tokko karaa inni ittiin utuun beekin gooyoonfamu ilaaluu jalqabne. Jalqabaa irratti seexanatu ergamoota ifaa fakkaatee dhaqee sagalee dhugaa fakkeessee ergaa mataa isaatiitti laata. Isa namichichi ofii isaatiitti yaadee sobu duwwaa utuu hin taane seexanumatu wallaalchisaa kan jedhu laalle. Amma immoo gooyomsaan ergaan sobaa eessaa namatti ergama isa jedhuuf inni lammaffaan Waaqayyo biraa namatti ergama. Eenyu biraan jedhe Waaqayyo biraa namatti ergama. Eenyuti tajaajilaatti akka maal ta'u akka inni gooyomfamee raajii dubbatuuf. Raajii akkamii? Raajii soba. Ulfaataadha kun. Nama yaaddeessa kun. Wanti guddaan addunyaa hafuuraa keessatti nama sodaachisu yoo jiraate isa kanadha. Namoonni baay'een barumsa kana yeroo baratan maafan raajii ta'e leeroodhaan jira. Raajii kanaan dura raajaa turaniif duubatti deebi'anii qalbii yeroo diddiirratanii jira barumsa kana baratanii. Jechisaayyuu nama sodaachisa. Garuu waan caafamee jiru waan ta'eef utuu bira hin qabiniin ibsee dubbachuun barbaada. Iddoo garaagaraatti tajaajiltootaafis amantoonnis dirreen irratti miidhaman amantoota waan ta'eef barumsa kana qoodaa tureera. Amma immoo gama onlaayiniitiin barumsa kana amantoonni hundumtu akka barataniif as keessatti fideera jechuudha.
Waaqayyo waaqa dhugaa ta'e osoo jiru akkamittiin hafuura sobaa namatti ergee ergaa sobaa nama dubbachiisaa inni jedhu guddaa nama sodaachisa. Garuu akkasumatti miti. Waaqayyo kana kan raawwatu tajaajilaa sanaa fi saba yookaan nama itti dubbatamu sana adabuu balleessuu yeroo barbaadudha. Dhageessaniittu irra deebi'een dubbadha. Waaqayyo ergaa sobaatiif gaafa tajaajilaa saaxilu tajaajilicha sana adabuuf gaafa murteessu. Nama tajaajilaan sun itti raaju, saba tajaajilaan sun itti raaju adabuu gaafa murteessu Waaqayyo hafuura sobaatti dabarsee isaan kenna. Ergaa sobaa itti dubbata. Dubbaddoodhaan garuu Waaqayyo miti kan dubbate. Dhugaa miti kan dubbatame. Meeyoon dafee gara sagalee Waaqayyoo dhaqe malee nama sodaachisa kutaan kun. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 14 lakkoofsa 9 hanga 11 sagalee Waaqayyoo keessaa yoo dubbifanne gaariidha. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 14 lakkoofsa 9 hanga 11 caalaamatti garuu hubachuudhaaf yaanni isaa akka gaarii godhee isiniifuuf Hisqeel raajicha boqonnaa 14 tokkumaa kaastanii yoo dubbiftan gaariidha. Sababiin isaa yaanni isaa wal qabata waan ta'e. Lakkoofsa 9 kaasee inni jiru garuu akkana jira. Raajichi gowwoomfamee raajii yoo dubbate raajii sana ana Waaqayyootu gowwoomse. Ani harka koo isa irratti ol fudhadhee saba koo Israa'el gidduudhaa isa nan balleessa. Raajichi inni raajicha waa gaafatus walqixxee waan yakkaniifi isaan lachuu yakka isaanii hin baatu. Egaa namoonni Israa'el si'achi ana irraa jallatanii irra daddarbaa isaanii hundumaanii of hin xureessanii. Isaan saba koo hin ta'u, anis Waaqayyo isaanii nan ta'a jedha jedhii Waaqayyo gooftaan kana dubbateera. Ameen. Hamma lakkoofsa 11tti kan jiruun dubbise. Maal jecha jedhutu jira? Raajichis gowwoomfamee raajii yoo dubbate raajii sana ana Waaqayyootu gowwoomse jecha jedhutu jira. Nama akkamiittidha raajiin kun kan akkasii kan dubbatu? Nama mana Israa'el keessa lakkoofsa 7 kaastanii yoo dubbistanii nama mana Israa'el keessaa yookiis galaa Israa'el gidduu jiraatu keessaa waaqayyolii tolfamoo garaa isaa keessa kaawwachuudhaan yakka isaa isa gufuu isatti ta'us of dura dhaabbachuudhaan anatti gargar obbaasu hundumaa waa'ee koo gaafachuudhaaf gara raajii dhufee ani Waaqayyo ofii kootii deebii nan kennaaf. Ani fuula koo nama sanatti nan deebifadha. Nama mammaaksaa isa nan godha. Saba koo gidduudhaas muree isa nan balleessa. Yommus ani Waaqayyo akkan ta'e hin beektu. Raajichis jedheetti fufee dubbata gaa. Gowwoomfamee raajii yoo dubbate raajii sana ana Waaqayyootu gowwoomse. Nama akkamiiti namni Waaqayyo yoonnaa nama akkasitti ergaan dubbatame murtoonni irratti fudhadha jedhu kuni nama waaqa tolfamaa garaasaa keessa dhokfatee jiraatu. Saba yakka isaa isa gufuu itti ta'e irraa deebi'uu dadhabee isa suusii ta'e isa amalatti ta'e sana keessa isaa dhokfatee fuuldura isaa kaawwatee garuu immoo Waaqayyoo irraa waa baruudha. Garuu immoo Waaqayyoo irraa waa dhaga'uudhaaf. Garuu immoo mana Waaqayyoo keessa taa'ee Waaqayyoo irraa dhaga'uudhaaf gara raajii tokkoo kan naqu. Gara tajaajilaa tokkoo kan naqu. Nama akkasiiti. Nama akkasii karattera Waaqayyo fuula koon itti deeffadheetan muka mammaaksaan isa godhaa. Raajiin nama akkasii argee immoo Waaqayyo magalatu Waaqayyo akkasiin jedhadhee nama akkasii nama waa garaasaa keessa jiru yakka isaa waaqa tolfamaa garaatti baatee deemu. Waaqni tolfamaan mukarraa yookiis sibiilarraa yookiis biyyoorraa yookiis warqeerraa wanta irraa waan hojjetamudha.
garaan lixu waaqa tolfamaa inni waaqayyo iddoo kanatti jedhu kuni isa namni waaqessu, amala namni waaqessu, xiiqummaa isa namni waaqessu, sassata isa namni waaqessu, birrii isa namni waaqessu, ilaalcha isa namni waaqessu, warra akkasiiti waaqa tolfamaa. Wanti jireenya namaa kontirool godhee to'annaa waaqayyoo keessaa ala nama baasu kamiyyuu jibbas haa ta'u jaalalas haa ta'u waaqa tolfamaa. Suusiis haa ta'u waaqa tolfamaa. Nama akkasitti nama waaqayyoo waa gaafachuu dhufee mana waaqayyoo keessa dhufee seenu tajaajilaa dura dhufee taa'u nama akkasii waaqayyo adabuu barbaada. Yoo tajaajilaan raajiin goyoomfamee nama akkasitti dubbachuu barbaade anatu goyoomsane hafuura biraan iyyuutti ergan jenne waaqayyo maalan godha anumatu isa goyoomsaa. Raajichis inni raajicha waa gaafatu walqixxee waa yakkaniif hin balleeffamu jedhe waaqayyo. Garuu tajaajiltoonni dhuguma waan kana adda baasanii seccanii ergaa waaqayyo dubbatu laataa yoo jettan garuu baay'ee yaaddessaadha. Namni xiqqooma ishee fuuldura dhaabbatee hin faarfata hin jajjabaata ameen jedha jennaan ammuma sagalee jajjabinaa dubbachuutti kaa'ama. Namni xiqqooma ishee immoo waa isa dhukkubees faarrisaa badee dukkanaa jennaan immoo ati waa balleessiteetta ati qalbii diddiirraa faaruma namaa ilaalanii haaluma namaa ilaalanii dubbachuutu jira. Malee waaqayyo garaa nama kanaa keessa maaltu jira? Namani naa kadhadhu jedhee gara koo dhufe kana garaa isaa keessa maaltu jira? Nama harka narra kaa'ee gara koo dhufe kana maal garaatti baatee jira namni kun? Kadhadhuuf moo itti dubbadhu moo dhiisu jedhee adda baafachuu barbaachisa jiru. Yoo kana hin goone waaqayyo gowwoomsaadhaaf dabarsee nama laata. Inni kan biraan gowwoomsaan akkasii eessaa dhufanne waaqayyo biraa namatti ergama jenneera. Amma sagalee waaqayyoo keessaati kutaa biraan waan sagalee kana jabeessuun isiniif qooda. Caalaatti akka of ilaalluuf akka sodaannuuf akka waaqayyoon kabajnuuf akka dubbii waaqayyoodhaa kabajnuuf nu gargaara sagaleen kun jechuudha. Inni kun immoo macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 kaasee dubbii jirudha. Isa lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 hanga 22 irra sagalee jirudha. Akkana jedha. Milkiyaas yommus itti fufee waaqayyo teessoo isaa irra utuu taa'u machi waaqa irraas hundinuu gara mirga isaa fi gara bitaa isaa utuu dhaabbatanii ani argeera. Kanaafis wanta waaqayyo dubbatu dhaga'i. Waaqayyo Ahaab mootiin Israa'el dhaqee Raamoot Giliyaadiin akka rukutuuf achittis akka ajjeefamuuf eenyutu isa goomsaree jedhe. Laala ajandaa kana eenyutu gaafate? Macca isa naanna'ee jiru uumama isa naanna'ee jiru waaqayyootu ajandaa kana gaafate. Eenyutu dhaqee Hisqiyaasiin goomsaa? Of galchaa Ahaabiin eenyutu goomsaa jedhee gaafate. Inni tokko kana jedhe inni kaan immoo sana jedheedha. Lakkoofsa 19 itti fufnee dubbifna 20 hanga 22. Kana booddee afurri tokko ba'ee fuula waaqayyoo dura dhaabbatee ani isa nan goomsaa jedhe. Waaqayyo immoo maaliin isa goomsitaa jedhee gaafate. Afurichi immoo ani dhaqee hafuura sobaan raajota Ahaab hundumaa dubbachiisu nan ta'a jedhe. Kana irratti waaqayyo immoo eeyyee akkasitti hin dandeessaa dhaqiitii akkasuma godhi isa goomsii jedheen. Kanaafi waaqayyo waa'ee kee waan hamaa dubbateera raajota kee keessas hafuura sobaa kaa'eera jedheedha. Waaqayyo namaa oolchuu. Laalaa ijoollee waaqayyo. Ahaab mootiin Israa'el mootii waaqayyoof abboomamuu didee jallina duukaa bu'ee jallinas horateedha. Waaqayyo waa'ee nama kanaaf macca isa naanna'ee jiru uumama isa naanna'ee jiru waaqa keessatti marii geggeesse. Ahaab kun immoo dirree waraanatti ba'uuf jedhee sagalee raajii fudhachuudhaaf eeggachaa jira.
gidduu kanatti eenyutu dhaqee Ahaabiin goomsa akka inni Raamot Giliyaadiin dhaqee rukutee achitti du'uu fi eenyutu goomsuu danda'a naani ajandicha irratti baay'ee yaada baay'eetu kenname lakkoofsi 19 akka jedhu inni tokko kana jedhe inni kaan immoo sana jedhe gidduutti aayidiyaan yaanni hafuura tokkodhaa fudhatame hafuurichachas beyaani dhaqee nan goomsaa jedhe Waaqayyo immoo carraa kenneef maal goote goomstadhe gaaffisa gaafate raajota Ahaab dhaga'u isa marsanii jiranitti naqee hafuura sobaa taa'e isaan raajuu Waaqayyootu dubbate jedhanii dubbatu garuu ani soban dubbadhaa akkasitti nan naqee goomsaa jedhe innaani kun ajandaa sirriidha kun tooftaa sirriidha dhaqe akka ittiin goomsine Waaqayyo dhaqedhaan Waaqayyoon eenyutu itti erge Waaqayyoon hin ta'u sobemman dubbatamu jedhee hin dinne Waaqayyo maaliif Ahaabiin adabuu barbaade Waaqayyo Ahaabiin akka inni ajjeefamuuf itti murteesse Waaqayyo kanaaf inni raajonni dhugaa dubbannas kanaaf Zedeqiyaan faa gaanfa wayii fuudhanii mataatti kaa'atanii raajota keessaa Zedeqiyaan jedhamu akka hangafaatti of yaada gaanfa mataatti kaa'ate akka jedhaan Ahaabiin ilaa Waaqayyo diinota kee akka kanatti waraanta dhaqii waraane dheetti raajonni wal jijjiiranii raajiitti tarreessu dhumarratti namni amma ergaa kana dubbatu Mikiyaas dhufee dhaqee loluu ennaan innillee waa'ee koo yeroo kaan iyyuu waan gaariin dubbatu ishigaa ta'u jechaadhuma ciniinnataadhuma mormaadhuma waamee maal jedha Waaqayyo naan dhaqii lolikaa maaliin moota hereeniin ishee kana yaaduma jedhe calliseema jedhe maleessa ergaa dhagee miti akka inni qoosaa jiru irra keessa dubbate bareetu maaliifan si gagsiisa waan jiru dhugaa jiru irratti dubbadhonnaani ilaanan argaa ijoolleen Israa'eledha akka hoolota tiksee qabneetti dirree gubbaatti faca'aniin isaan argaa mul'atadha eeyoo takkeedha Mikiyaas takkeedha kana jechuun maal jechuudha mootiin jalaa du'aa jechuudha ilaa kaan hin jenne ilaa kun waa'ee koo gaariin dubbatu jedhanii qabanii sayidhanii Zedeqiyaan dhaqeessa kabalee afurri Waaqayyo karaa kamiin ana bira darbee sitti dubbate jedhee itti roorrisanii mootichis qabee mana hidhaa gashee hamman deebi'ee dhufutti mana hidhaa keessaan baasinaa midhaan rakkinaa bishaan rakkinaa duwwaa isa sooraa hamman mo'adhee dhufutti jedhe yoo ati dhuguma nagaadhaan deebitee dhufte immoo Waaqayyo natti hin dubbanne jedhe garuu waa tokko sitti mo'edhe ilaa Waaqayyo maccasaa hundumaa wajjiniin Waaqa keessa taa'eetu jiruun arge akkamittiin akka ati duutu sirratti mari'atame hafuurri tokko immoo dhufee raajota kee hundumaatti hafuura sobaatti ta'ee jira kanaaf Waaqayyo waa'ee kee hamaa dubbateera jedheetti dubbate namichoon nageenye hin deeme kan raajota isaa warra sobduu sanaa dhagee dirree waraanaa irratti lolli cimaanuutu hin geggeeffaminiin dingatuma loltuun tokko inni uffata isaa jijjiirrateera uffata isaa jijjiiree kan mootii Yihuudaa uffatee wallaalchifatee lola keessa seeneera haa ta'u malee loltuun warra diinaa dingatuma dunyitiidhuma eeboo isaa darbate dunyitii jechuun alaamaa malee calluma jedhanii faduuliidhuma isa jennu jechuudha asuma achi darbate abbaa waraane waraanodhe gaafa darbatee waraanu garuu mootii Israa'eliin Ahaabiin waraane haala kanaan du'uu danda'e ijoollee Waaqayyo goyoomsaan kun eessaa ergame wattan Waaqayyo biraa itti ergame seexanatutti yaadee Si'ool keessaatii lafa jalaa lafa onaarraa irratti karoorsee dhannee Ahaabiin ajjeemna jedhetu hin taane soba kana akka inni dubbatu akka inni dhaqee du'uufis kan itti murteesse Waaqayyoodhuma ofiisaa ture kanaaf addunyaa hafuuraa keessatti akkamittiin akka tajaajilu akkamitti ergaa Waaqayyo harkaa fuunu lubbuun itti dubbachaa jiru itti raajaa jiru sun hariiroonni Waaqayyo wajjin qabu hariiroo ishee Waaqayyo wajjin qabdu adda baasuu barbaachisa lapheen isaanii Waaqayyoon dideera lapheen isaanii Waaqa tolfamaa wajjin walitti hidhamee jira wanta isaan Waaqa waa isaan keessa jiran fakkaatu ta'e deebii nagaa Waaqayyo irraa finna yoo ta'e ergaan keenya maddi isaa ilaalamuu qabachuudha kanaaf ijoollee Waaqayyo baay'een bara keenya keessa addunyaa hafuuraa kana keessatti kan nyaatamaniif hicciitii kana hin beekan Waaqayyo marraan dhagee akkuma dur natti dubbatu arras natti dubbate jechuudhumaan namoonni baay'een garuu sobdoota ta'anii argamu kanaaf goomsaadhaaf chaalenjiin addunyaan sochiin hafuuraa babal'achuu wajjin wal qabatee jiru inni lammaffaa irratti kan ilaalle maali jechuudha goomsaadhaaf salphaatti saaxilamu
bu'uura dubbii waaqayyo waan hin qabneef, bilchina dubbii waaqayyo waan hin qabneef. Inni kan biraani buburree yookaan borcamaa ta'uudha. Addunyaan tajaajilli sochii hafuuraa keessatti ergaawwan jiran. Rakkoo inni biraani ergaawwan yookiis hojiiwwan hojjetaman waliin makamaa ta'uu isaaniiti. Kaan dhugaa ta'ee kaan immoo soba ta'uu, waliin dhaamaa ta'uu isaati. Amalli akkasii macaafa qulqulluu keessatti kan inni ittiin beekamu tajaajilaan akkasii, ergaan akkasii jechuudha. Buburree ta'uun kun, borcamaa ta'uun kun macaafa qulqulluu keessatti kan inni ittiin beekamu keessaati ergamaa Bal'aam xibaartuu sanaati. Bal'aami abaaruudhaaf ergame, garuu waaqayyo sababii saba isaatiif jedhee arraba isaa jijjiiree eebbise. Xumura irratti immoo barsiisa ejjaa barsiisee kan deeme isadha. Bal'aami eebbisuu duwwaa miti, keessa ba'ee uleen tokko hin kaati Yihudaa keessaa kaatee warra Mo'aabiin hin rukutte waa'ee gooftaa Yesuus yuraa jiraachi. Yeroo hafuurri waaqayyoo dhaqee isatti dubbatu, hafuurri waaqayyoo saba Israa'eliif jedhee arraba isaa jijjiire. Dur xibaaruudhaafitu olii gadi deema ture. Amma garuu sababii saba waaqayyoo tajaajiluu fi hafuurri waaqayyoo isa waan kennameefi dhugaa baay'ee dubbate. Haa ta'u malee seera lakkoofsaa 22 seera lakkoofsa boqonnaa 22 amma 24tti kutaa jiru yoo ilaaltan boqonnaawwan kana sadanuu jechuudha. 22, 23, 24 seenaa kana argitu. Seeruma lakkoofsaa 31:16 irratti ejja wanta inni ijoollee Israa'eliin barsiise, ijoollee warra Mo'aabiin, ijoolleen Israa'el yeroo isaan dhufan durboota mimmiidhagoo fuuldura isaanii kaa'a. Yeroo isaan durboota mimmiidhagoo kana arganii yeroo isaan ejjan dubartoonni isaanii ma fuudhanii waaqa tolfamaatti dhageessan, gaafa sana waaqayyo isaan adabaa jedhee barsiise deeme. Achitti abaaruu dadhabee barsiise, eebbise. Asitti immoo barsiisa maalii barsiise? Barsiisa ejjaa barsiise. Mul'ata boqonnaa 2:14 irratti barsiisa Bal'aam kan jedhu kan caafamee jiru kanaa wajjin wal qabata. Barsiisa ejjaa jechuudha. Jallinaaf xuraa'ummaaf kan nama kakaasu jechuudha. Kanaaf ergaa akkamiiti jechuudha? Buburreedha. Hin rakkatu amma sabni keenya yeroo baay'ee tajaajiltoota lafa qabanii qabatanis lafa qabanii gatanis wallaalu. Soba jechuudhaaf wanti hammi ta'e keessaa dhugaadha. Dhugaadha jechuudhaaf immoo hammi ta'e immoo garri caalu immoo yookiin hammi ta'e sobadha. Kanaaf tajaajiltoota gidduutti rakkatu. Waaqayyo bira garuu ergaa buburreen hin jiru. Waaqayyo dhuga qabeessa. Waliin makama taanaan rakkina qaba jechuudha. Inni kan biraani ergaa raajicha dulloomaa isa karaa irratti nama hambisuuti. Macaafa qulqulluu keessatti ergaa buburreen akkasii jechuudha. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 hanga 24 yoo dubbifne dura soba dubbachuudhaan yaada waaqayyoo keessaatii baasuudhaan booda immoo dhugaa dubbachuudhaan ergaa badiisaa kan dubbate jechuudha. Raajichi dulloomaan kun duraan raajii ture. Namni waaqayyoo tokko maqaan isaa kan hin ibsamne Yihudaarraa kan ergame jedhee kan dubbatamu gara iddoo aarsaa Beetel dhufee iddoo aarsaa irratti raajii raaje. Yaa iddoo aarsaa nana hin diigamtu siin jedha waaqayyotti jedha. Utuu inni raajaa jiru iddoon aarsaa sun dho'e. Gaaf tokko Yihudaa keessaati namni Yoosiyaas jedhamu tokko hin dhalata, inni immoo si balleessa irratti raaje. Mootichi Yerobi'aam inni jallinaan iddoo aarsaa sana hundeesse namicha kana qaba jedhee harkatti qabe. Harki isaa kottaa'ee hafe. Maaloo naa kadhadhu nama waaqayyo harki koo naaf hiikamu jennaan harka isaa kadhatee fi hiiksise. Nama waaqayyo akkasitti miraakelii wajjin hojjetu kanatu qajeelfama biyya Yihudaati ittiin ka'een karaa dhufte irra deebi'amee biyya sana homaa nyaatiin jedhamu fudhatee galuudhaaf ka'e. Raajii dulloomaan tokko immoo biyya sana keessa ture. Dura kan biyya sana keessatti beekamu. Namichi kun waa'ee isaa ijoollee isaa irraa dhaga'e. Waa'ee tajaajila har'a waaqayyo biyya keessatti ittiin hojii hojjechaa oolee ijoollee isaa irraa dhaga'e. Namni waaqayyoo sun amma eessa jira jennaan kunoonnoo harree isaa fe'atee galaa jira jedhan. Hin hordofsiise. Duukaa bu'an dadhabee utuu inni muka jala taa'u bira ga'an. Isa booddee dhaqee dubbise raajii dulloomaan sun. Kottuu mana kootti haara galfadhu, kottuu xiqqoo tajaajila argadhu, nyaadhu, boqodhu, galeenaan lakkii waaqayyo akkasnaan hin jenneere. Maal siin jedhe waaqayyonnaan
biyya sana waa nyaatiin karaa dhufterra sin deebiinaan jireennaan akkasiin jedhee ture miti sirriidhuma anis raajiidha garuu amma immoo waaqayyoo ergamaa isaa ergeetu natti dubbate garbicha koo fuudhii galii hanyaatu jedhee waaqayyo natti dubbateera. Isa booddee tajaajilaan suni hin goyoonfame waaqayyo dhuguma akkas jette anatti son dubbatta naaf ayyamtee yeroo fudhatee fuula waaqayyo duratti dabarsuun barbaanne. Ani tajaajilaadha ani nama guddaadha seenaa baay'een qabaannaan ameen jedhee maduukaa gale beeleeras dadhabeeras waan ta'eef. Isa booddee nyaati dhiyaatee maaddiitti too jiranii amma immoo ergaa sirriin karaa eenyu dhufa karaa raajichuma sobduu isa duraa raajii dulloomaa sababii abboommii koo cabsite waan asiin jedhe dhaga'uu waan diddeef reeffi kee iddoo abboonni kee ga'an sanatti hin awwaalamu karaa irratti duuta siin jedha waaqayyo nyaatee dhugee karaarra gaafa inni bu'e harree isaa fe'atee geggeeffamee gaafa inni karaa bosona seenu leenci dhufee isa ajjeeseera dhaabbate harree isaatti hin buune booddee fuudhanii dhaqanii awwaalan biyya sana keessatti hambifatan. Ilaalaa raajii dulloomaa kana jalqaba sammuu isaa keessaa faxxaree masobe uumee masobe anatti waaqa dubbateera ergamaa isaa ergee fuudhii galii naan jedheedha takka dheemmoo dhugaa dubbate. Chaalenjiin dhaloota keenya irraa raajota akka raajii dulloomaa kanaati. Takka of keessaa fuudhanii ma dubbatu sobadha. Takka immoo dhugaa wayii dubbatu dhaloonni konfiyuusdii ta'e. Ergaan akkasii macaa qulqulluu keessatti ergaan wal makaa buburreen kun inni kan biraa maaliin ibsamaa ergaa seexanni ittiin waan hin galaafatteedha. Seera uumamaa boqonnaa 3 irratti ergaa isheen dubbatte iji keessan hin banamaa dhuguma baname akka waaqayyoo taatu soba hin taane ilaala. Iji isaanii gaafa baname waan waaqa keessaa waan haaraa argan miti. Qullaa walii isaanii argan wal baqatan wal saalfatan garuu iji banameera akka waaqayyoo taatu hin isheen jette garuu soba ta'e akka namaa hayyuu ta'uu dadhaban namaa gadi ta'an. Egaa ijoollee waaqayyoo ergaanii raajiin macaafa qulqulluu kan waaqayyo dubbate garuu wal makaa miti. Fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'el jettee hin moggaafti. Amaanu'el jechuun waaqa nu wajjin jira jechuudha jedhame waggoota 700 dura kan raajame. Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 22-23 irratti kun hundinuu inni waaqayyo gooftaan afaan raajichaan dubbate raawwatamuuf ta'e. Inni kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'el jedhanii moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuunis waaqa nu wajjin jira jechuudha jedha. Akka dubbatametti raawwatame. Ilaala buburree miti ergaan macaafa qulqulluu ergaa waaqayyoodha. Kanaaf iddoon wanti dinqisiisaan nuuni dhugaa kanarraati barannu rakkoon addunyaa hafuuraa keessattii fi tajaajiltoota bilchinaan hin kaaneen nama mudatu tokko buburree ta'uusaati ergaa wal makaa ta'uusaati jechuudha. Inni kan biraani adeemsiif kabajni namni sagalee waaqayyootiif qabu gadi bu'uudha. Adeemsiif iddoonii fi kabajni namni sagalee waaqayyootiif qabu gadi bu'uudha. Chaalenjiin sochii hafuuraa wajjin wal qabatee dhufu tokko kanadha. Namoonni keessuma ba'anii namoonni dubbii waaqayyoo isa dhugaa isa mudaa hin qabneen hoogganamuu caalaa waan haaraa barbaacha oliif gadi kaachuutu dhufa. Nu mudateera argaas jira jechuudha. Keessa ba'anii tajaajiltoonni addaggee ta'an tokko jiru. Maal kan jedhan? Kazii macaafa isa dulloomaa kanarraati isinii dubbisu moo haaraa isaa samma gadi dhufe isinitti dubbadhanii saba dura dhaabbatanii macaafa qulqulluu kan xiqqeessan illee nu mudataniiru bara keenya keessa jiru. Hamma kanatti qaalii gurguddaatu jira firoota koo. Kanaaf iddoof kabaji namni sagalee waaqayyoo isa galaana meeqa kutee dhufee jireenya nu biraan ga'e qaban illee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Yeroo namoonni bilchina hin qabne hooggantoota sochii hafuuraa ta'an jechuudha. Kun immoo safartuu jireenyaa dhabsiisee kufaatii hamaadhaaf saaxila. Dhaloonni dubbii waaqayyoo of keessaa hin qabne immoo qoromsa duratti ulfaatina hin qaban
waan ta'eef salphaatti ittiin fudhatamu kiiloon baasan dubbii waaqayyoo nama keessa jiru taanaan namni qoromsa dura dhaabbachuu hin danda'u. Iddoon seexanni tooftaadhaan sagalee waaqayyoo dhaloota gachisiisee isa booddee salphaatti qoromsaaf akka nyaataman taasisa. Kun immoo jireenya dukkana keessa bitinturuu deemuuti. Maaliif dubbii waaqayyoo Macaafa Faarfannaa 119 lakkoofsa 105 irratti dubbiin kee miilla kootiif ibsaa daandii koo irrattis karaa koo irrattis in ifaa jedha. Yeroo namoonni dubbii waaqayyoo of keessaa dhabanii dukkana keessa bitinturuutu dhufa jechuudha. Karaa gadhiisuutu dhufa jechuudha. Kana akka hin taaneef egaa dubbii waaqayyootiin of ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Adeemsi waldaa kiristaanaa kallattii gadhiisaa deema yeroo akkasii jechuudha. Adeemsi waldaa kiristaanaa kallattii gadhiisaa deema gaafa sochiin hafuuraa namoota bilchina hin qabneen hoogganamu jechuudha. Kunis adeemsi yookiin istoorii waldaa kiristaanaa kallattii seena qabeessa qabatee as geessee kallattii ilaalcha namoota muraasaa kanneen sochii hooggananii duukaa luuccaa. Akka seenaa haaromsa waldaa kiristaanaa jaarraa 16ffaa keessa phaaphaasonni namoonni murtaa'oo duwwaan hooggananii sochii waldaa kiristaanaa keessa sagalee dhuunfaa isaanii qabaatanii ammas gaafa sochii hafuuraa duukaa namoota murtaa'e duukaadhaan murtoon kennamu. Adeemsa qabatee dhufe gadhiisee waldaan kiristaanaa maal ta'a jechuudha? Yaadaaf ilaalcha dheebuu namoota murtaa'e duukaa luuccaa jechuudha. Kunis abdiif egeree waldaa kiristaanaa tooraaf qajeelfama sagalee waaqayyoon kan gatii guddaan itti baafamee as ga'e fuudhee miira namoota muraasaa jalatti gata jechuudha. Kun immoo waldaa kiristaanaatiif eebba ta'uun isaa hafee kufaatii hamaa ta'a jechuudha. Yoos deebiin waldaa kiristaanaa maal ta'uu qaba? Sochiin hafuuraa gurguddoon jiraachuun yeroo itti qoromsa ta'ee waldaa kiristaanaatti dhufutti deebii waldaan kiristaanaaf kiristaanummaan kennuu qabu maal ta'a? Callisanii ilaaluudha? Waa'uu miti. Gara isaaniitti of jijjiiruudhaaf rakkachuudha, isaan fakkeessuudha, isaan hakkeessuudha miti. Kunis namoota kana balaaleffachuudha miti. Ittiin haafuudhaan maqaa isaanii balleessuudha miti. Deebii waldaan kiristaanaa maal ta'uu qabaree? Deebii waldaa kiristaanaa ta'uu kan qabu hooggantoota sochii hafuuraa kanaaf abbaa hafuuraa ta'uudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Hooggantoota sochii hafuuraa ka'anii fi abbaa hafuuraa ta'u yookaan immoo namoota kana qabattee karaa itti agarsiisuun irra jiraatu waldaan kiristaanaa. Gaaffiin karaa waldaa kiristaanaa uumame tokko isa kanaadha. Yeroo namoonni sochii hafuuraatiin ka'an balaaleffachuu, iddoo dhowwachuu, of keessaa baasuu kun chaaleenjii waldaa kiristaanaa keessatti mudateera. Sana duwwaas miti. Isaanis waldaa kiristaanaa dhaga'uudhaaf baay'ee of kennoo ta'uu baatanis jechuudha. Garuu waldaan kiristaanaa jarreen qabattee socho'uun irra jiraata. Namoota kana balaaleffachuu, ari'achuu osoo hin taane qabdee toora keessa galchuu qabdi waldaan kiristaanaa. Kanneen tole jechuudhaan waldaa dhaga'uudhaan deemanii fi haala mijeessuudhaan toora dubbii waaqayyootiin geggeessuudha. Akkuma duratti dubbadde abbaa hafuuraa ta'uufii jechuudha. Maalummaa addunyaa hafuuraa fi eeggannaa isaa irratti amantoota barsiisuu. Kunis fiigichi barbaacha milikkitaaf dinqii kun bu'aa waan gaarii akka hin taane qabsiisuun barbaachisaadha. Waldaan kiristaanaa calluma jettee amantoota komachuuf tajaajiltoota komachuutu hin taane maalummaa addunyaa hafuuraaf eeggannaa isaa irratti amantoota barsiisuudha. Akka amma barachaa jiru kana jechuudha. Addunyaa hafuuraa keessa eeggannaa akkamii jira? Yaaddoo akkamii jira? Akkamittiin immoo amantoota of eeggachiisuu barsiisuu qabna seeru barsiisuun irraa eegama. Dinqii barbaachaa, milikkita ajaa'iba barbaachuu, fiiguutu hin taane maal akkamitti akka of eeggatan irratti xiyyeeffachuun barbaachisa jechuudha. Maal godhamuu qaba? Deebii waldaa kiristaanaa isa jedhutti humnee dubbachaa irra.
milikkitaaf dinqii kan barbaadu dhaloota mallattoo dhaloota qajeelaa osoo hin taane mallattoo dhaloota qajeelaa osoo hin taane kan dhaloota hamaaf garagalgalaa ta'uusaa hubachiisuu barbaachisa. Isa kana gooftaa Yesuus dubbateera. Dhaloonni ejjaaniif garagalgalaan kuni milikkita barbaada. Milikkinni garuu milikkita Yoonaas raajichaan alatti isaaf kennamu hin jiru jedha. Maatiyos 16:4 yoo ilaalle jechuudha. Kanaaf dinqii ta'e sanatti ta'e ajaa'ibatti ta'e kan jedhu mallattoo dhaloota qajeelaa miti. Dhaloota ejjaaf garagalgalaatu kana ajaa'ibsiifata kana barbaadaa gooftaa Yesuus. Gochuu danda'a tureen godhaas tureera milikkita hedduu du'aas kaasaa tureera garuu ajaa'iba godhee dubbanne gooftaan. Ergamaan dukkanaa ergamaa ifaa fakkaatee dhufuu akka danda'u tajaajiltootaaf amantoota barsiisuu barbaada. Akkuma duraan ilaalle kutaa darbe keessatti lammaffaa Qorontos 11:14-15 irratti ergamaa ifaa fakkaatanii seexannis hojjetoonni isaas akka dhufan dubbiin Waaqayyo achitti ifaa godhee dubbata. Inni kan biraanii mormuuf ukkaamsuu osoo hin taane hafuura hundumaa qoruu isa gaarii fudhachuu isa hamaa immoo dhiisuu barbaachisa. Kunis isa duraa Tasalonqee 5:19-20 irratti sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffamee jira jechuudha. Asuma achitti raajiin bara kana hin jiru. Asuma achi dunuunfatanii bara kana keessa hafuurri qulqulluun hojjetu jechuutu hin taane ukkaamsuutu hin taane qoruu isa gaarii qabachuun barbaachisa jechuudha. Kanaaf deebii waldaan kiristiyaanaa kana ta'uu qaba. Kanaaf qoramsi waldaan kiristiyaanaaf kiristiyaanummaan bara kana ittiin chaalenjii ta'aa ittiin miidhamaa jirtu sochii gurguddaa hafuuraa jiraachuu fi namoonni sochii kana hoogganan immoo bilchina dhabuudhaan kan ka'e qoramsawwan jiran ilaalle jechuudha. Yoo Waaqayyo jedhe kutaa isa itti aanu keessatti immoo kutaa 19ffaa keessatti jechuudha qabxii kan biraa qoramsa waldaan kiristiyaanaaf kiristiyaanummaan bara kana keessa jiru kan keessatti walii wajjiniin ilaallu ta'a. Xumuraa kutaa 18ffaa asuma irratti raawwanna. Waaqayyoon galateeffannee walitti qabna. Waaqa keenya ati dinqisiisaadha, ati guddaadha, ati jabaadha. Nu jaallattaaf karaa dhugaa irratti nu eeguu barbaadda. Warra si tajaajillus warra tajaajilamnus bineensaaf bofichaaf akka nu irbaata taanu hin barbaaddu. Kanaaf dhugaan kana fakkaata jettee icciitii gurguddaa namni baay'een hin dhageenye nutti himte sagalee kee keessaa maqaan kee inni jiraataan inni guddaan bara baraan nuuf haa ulfaatu nuuf haa kabajamu. Akka yaada keetti akka sagalee keetitti jiraachuu akka dandeenyuuf immoo ogummaadhaan jabinaan ija banamaadhaan nu geggeessi. Hafuura kee dhageenyee hamaarraa godhuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaara. Waan hundumaaf maqaan kee kabajamu. Dhaloota dubbii kee kana dhaga'uus ani isa barsiises firdiidhaaf ittiin nu qopheessin jireenyaaf ittiin nu qopheessi. Kana waan hojjetteef ulfaadhu. Geggeessitoota hundumaa eebbisi, tajaajiltoota hundumaa eebbisi, amantoota hundumaa eebbisi, wangeelli kee haa dhaalu. Maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa.